immoo sirriin goone jedhanii dirqumaa hojjisiisee beeke. Gadaa kana keessa jirraa hundaanuu jabaadhaa. Filmaata biroon qabnu odoo filmaata harka keenya filmaanni wayii jiraate silaani filanna. Wanni filatan takka illee nuun jirtu. Sabrii fi obsaan haqa qabatanii haqaan gadaa tana keessa dabruun dirqama taatu. Filmaanni biroo waan hin jirreef. Haga danda'ametti dhugaa wajji dhaabbatanii dhugaaf dhaabbatanii gadaa kana dabruun dirqama taatu. Faaruu nama hundaaf irraa dhiisanii faaruu rabbiirra barbaadanii galata ilma namaa hunda ofirraa dhiiftee galata rabbiirra barbaaddee jaalala ilma namaa hunda ofirraa dhiiftee jaalala rabbii keetii barbaaddee gadaa tana keessa dabruun dirqama taatu. Gadaa namni diin qabatee deemu akka nama dhamala ibiddaa qabatee deemuu nabiin jeessan sallallahu alaihi wasallam akkas fakkaata. Nin dhiisatti diini nin qabadhatti ibidda gadaa akkasii fakkaata hogga laallutu. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra dhugaadhaaf dirmatee beelaawaaf dirmatee dhukkubsataaf dirmatee bahara gubbaa jiru san Gazzaaf dirmatee bahara gubbaa jiru san Rabbi ni danda'a isaanii haa tumsu waan deemaniif san bakkaan isaanii haa ga'u murannoo isaan muratanii biyya firraa ka'anii amna dheeraa qaxxaamuranii achi gayan san Rabbi duraan fashalsinii tuuta hamtuu rahmata tokko hin qabne wal afaan dhufanii Rabbi nagayaan isaan haa baasu jechuu barbaada. Wanni har'a dhufeef dubbumaatu gamana naan gore malee wanni dhufeef tanan turre. Wanni dhufeef dubbii wal fakkaatti rakkoo hawaasa keenya naannoo Wallaggatti baqatanii rakkoon isaan mudatte. Ummata san sheekotiin teenya taa Noorzi Ameerikaa jirtu. Ummanni sun karaa itti gargaaramu. Akka gargaaramu jedhanii labsa isaanii miidiyaa irratti arge. Yoom labsamillee hin beeknu ani ganama kana arge. Ummata keenya san irratti sagalee tiyya dabaluu barbaada. Sheekkan sunii fi manguddoonni sun hundi saahibban kiyya waan ta'aniif lafaa adda nu fagaate malee lafeen teenya waan wajji jirtuuf qaamaatu adda nu fagaate malee ruuhin tiyyaa fi ta isaanillee waan wajji jirtuuf ruuhin tiyyallee waan isaan bira jirtuuf sagalee isaanii sanirratti sagalee tiyya dabaluu barbaada. Dubbiin ta isaaniiti ka eegales isaani abbaan waan sanilleen isaani ani sagaluma deeggarsaat irra dabaluu barbaada. Sagaluma deeggarsaa irra dabaluu barbaada. Duratti galatoomaa jechuun barbaada sheekkan sanii sheekkan Noorzi Ameerikaa fi manguddoota isaanii wajji jiru warra yaada bareedaa qabu ka yaada kana burqisiiseen galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galanni keessan guddaadha. Waarra qofaame akka sheekkanii fi manguddootti illee waa hunda waan hawaasaatu isin dhukkubsaa ture waan hawaasa irratti ifaajaa turtan waan hawaasa irratti yaaddawaa turtan arran eegalle yeroo dheeraatti jirtan galanni keessan galata guddaadha. Nama dhaadheessuu dhabe malee nama ol fuudhee dubbatu dhabe malee nama galatoomaa isiniin jiru dhabame malee galanni keessan galata guddaadha. Kana qofaame diinitti illee galata nurraa qabdan. Warri masgiidaa biyya tanatti nu tolchitanii uf nu gargaarsiftan akka uf gargaaru nu gootan dura wareegamtanii karaa nu garsiiftan hojjettanii nu hojjechiiftan galanni keessan guddaadha. Yoo hawaasni kiyyalleen galata san beekuu baate akkuma nama durallee isiniin jedha anaatoo hawaasa sanirraa bakka bu'ee galatoomaa isiniin jedha. Akka ijoollee teenya shahaadaan afaaniin banne nu gargaartan. Akka ijoolleen teenya islaamummaa malee hin guddanne nu gargaartan. Kanuma nuti illee hedduu isin wajjin dhaabbatin kainumaa yeroo garii komii adda addaa isinirra dhiheessin. Sabbartaniituma ilmaan keenya wajji dhaabbattan jazaatana rabbiin isin haa kafalu jechuu barbaada. Hawaasa keenyaaf dhaamsin dhaamu yoo jiraate labsii sheekkan keenyaa fi manguddoon teenya warri masgiid Bilaalii fi masgiid Bilaal Kalgaarii fi
akkuma kana taqwaa fi akkuma kana warri an argin ansaarii fi namoonni biroos jiraatun mala akkuma kana obboleeyyan kiyya obboleessi keenya Seiful Islaamii fi warreen adda addaa akka dhuunfattillee warri markaza adda adda irra jirtan kanneen asirratti sagalee teessan dhaga'ee fi kan hin dhaga'inilleen wanni isin itti jirtan sun waan bareedaa hawaasa keenya waan hin jiru wanni sun waan bareedaa haa qoodarraa fudhannu warra sanii wajji haa dhaabbannu yaamina isaanii jalaa haa owwaannu yaamina isaan yaaman akka humna teenyatti duraanillee tana waa isinitti himanii tana isinitti himuu jechuun nama inni qabareetti du'a hime jechuudha nama inni ufiifuu qabrii qotee awwaalee abalu du'e jedhanii itti himuu ta'a kana isinitti himuufillee na dura beeytanii isin yaadachiisuufillee na dura dammaytanii sagalee tiyyan jara sanit dabaluu barbaada hawaasni keenya bakka jirtanirra jara san jalaa owwaadha deebisaa bareedaa dur